Dunka lessa kaasee social media irra adeemaa jiru gaa Adoonaayi ambaasaadar Irreechaa ta'e jechuudhaan hedduun tokko dubbatamaa jira. Mee kana kan waliin ilaallu ta'a. Gochi kun egaa Oromoo hedduu qeequudhaanis gaafiin abbootii gadaatti deebi'ee jira. Mee kanas maal jedhan kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Fooloo barbaachaaf jecha shamarran keenya akkas haala nama jibbisiisuun hedduu tokko of xiqqeessaa jiru. Maqaa shamarran waxiin jaraa mi'aahu. Yeroo jedha geessanii yoo maqaa warra keessanii as keessa hin jiraan achumaan hiikaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمر كفون هردف توتاف كبسم توت أورو شو أكم نفسرت زرن زرني عافيان أكم إسني زرا هذا سيجا فيديو كبراتين إسني دي بيتنزرا صربي لما بودا إسارا تكوسين زرا بريتنزرا anyway أكيد غزيغا أسني تمنتري هدو تكون نامي جتان زرو فيديو دلغون وانترجي نامي جتان زرو وجيتو بيزي نقودا يروتوك توكودا هدو بيزي تانا يروتوك أكس دوا تاني مو أتوقع توكو سني فين دي بأكسين نيادن بيكا هاشاكي وانرجي ياني وانرجي جتني yeroo sinna babarreessan jechuudha maalifu ijoollee baay'ee of jalaasini baasatan jira ijoolleen hedduu reaaktii hojjechuu eegalaniiru hedduun keessan laaltaniitu yookaan immoo fuulduratti ilaaltu hidheetan abdii qaba kana malees immoo barnoota yuutuubii haalan danda'een barsiisuu yaalatan jira warri fedhii barnoota yuutuubii qabdan komentii irratti nan barbaada jechuudhaan naaf barreessa anis bilbila koon isiniif ka'a maalifu gaa chaanaaliin kun hedduu kun jala qabbanaa'eera of osoo hin taane du'eera jechuun danda'ama maaliif hundi keessan laayik gochuudhaan warri dandeessan immoo sheer imoo waan arge irratti sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada hiriyoota keessaniif erguun dagatinaa warri gara chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan 60,000 garuudhaaf almost nama 300 waan akkasii tafe hundi keessanuu subscribe gochuu hin dagatinaa wanni tokko isinitti hir'atu kamono kan ammoo social media irraa baduu keenya wal qabate ijoolleen gandummaadhaan wal waan hedduu tokko dhaga'uudhaaf namatti hin tolle hojjetamaa ture jechaadha. Waa isaatti hin deebinu hedduun keessan argitaniitu jedhee yaada. Gara viidiyoo har'aatti seenu. በ120 ሚሊዮን ብር ብቻ ይሄን የምታዩትን ፉል ሴት ማግኘት ትችላላችሁ። በድርሃም 2,388,000 ብር። ለማዘዝ ደግሞ ሪም ጎልድን ዲኤም ማድረግ ትችላላችሁ። ወዳችኋለሁ። ባይ ሚሊዮን ዲብ tokkoof digdamaan warra keessanii yoo kadhame hin binne hin fuudhina. Dubartoonni itti deerume. Dubartoonni sitti deerumina. 120 miiliyooniidhaan kana yoo siin binne maal si bituuf? Si kanaa si bareedduu kana. Yoo 20 miiliyooniidhaan kana siin 120 miiliyooniidhaan kana siin binne hin ta'u abbaan manaan kee hin ta'u isinii galee. Dhuguma seetina wajjin kolfaattaa amartii birrii 50 sitti binna qaxxi duuka gali qaxxi jedhii duuka gali amartiin birrii 50 leeroo kan hin jiru kanuma 500 wayii si binnaan kanuma shiboorraa hojjetamte wayii maamargaan hojjete akka dur beektu miti akka sanatti maasiin fuudhin qaxxi duuka gali maqaan shamarran waxiin jedhamee aawu dhiirooche kana dhaggeeffadhaati fuudhaa. Maqaa shamarran waxiin jaraa mi'aahu Samiiraa kan Samiiraa ga kadammaamii wofti Sumayyaa Rawdaa Moominaa Ambaruu Fooziyaa Nasraa Yasee Yusraa Fatihaa Roozaa Sooniyaa Suudii Anaanee Ifraa Samiiraa Sabrii Asmaa Saarraa Faaxee warri dhiirota yoo fuuchettan maqaa jara kana fuudha. Kana keessa dhimnaa warri kee hiiki kana keessa dhimnaa waxiinsi hin bareedu sinii gari hin mi'aawu waxiinsi hin mi'aawu keessan keessa jirti meme dhiiroochi barreessaa keessan keessa jirti keessattuu kan Samiiraa mi'aa jedhan hin mi'aa jedhan afaan goroo dhufnaan ilaa anuma tokko yaadni afaan goroo dhufnaaf Samiiraa jedhe gara biraatiin immoo laayivii irratti maaltu ta'aa jira jiran alana wanti nuun arginu hin jiru silaa. Ilaali foloo kee ilaali mee ilaali foloo wanta sirra foloo godhaa hundi keessan foloo godhaa amma qoy irra foloo kee 500 gaanu waa tokko godhin amma foloo kee 500 gaa malee waa tokko sochoosin halas taay foloo si dura foloo 500 gaa qabdu si din jettan ilaalna foloo 500 gaali yafattane keessan nama sirra jiru foloo godhaani anasimiin jedhe foloo godhaa keessan foloo sini deefti foloo godhaa taaptaap illee godhaa koppiling share yalla hundi keessan foloo godhaani warra sirra jiru hundi ajju foloo godhaa isii foloo godhaa yalla 500 geessan malee hin kayin okay hundi keessan warri gidduu dhaqadan binnaa fi minbara manaa amma ka gootu bala dhageeffadhu amma ka gootu foloo godhan keessan foloo godhan
push godani yaara daale push godani nama tokko dhiso laala asirratti fooloo funaanuudhaaf wanti godhamaa hin jiru asirratti isayyuu wanti na aarse jechaadha wallaahi akkasitti waan arge bakka waan ijoollee islaamaa irraan eegamne jechaadha waan hedduu tokko nama dabbaruudha mee walumaan dhaggeeffannu. kaasi si jedhe naamani kaasi zimmedhi naamaniiti kaasi zimmedheera. Yalla koppiliingii illee godhaa. Yalla kaasi irraa zimmedhiiti 500 gahi nama xiqqoo tafe itti dabalame xiqqoo tafeeti. Yalla wallahi nama jaatama warning kenna koppiliingii nama 48 koppiliingii kuma tokkoon nama 8 nama 4 nama 6 nama achi siqi amma ofiin boone achi siqi siin jedhe amma siqi nama ne kan dhaabdanii bara foloo godhaani amma irraan dhaabinaati foloo godhaa yaaraa daale achi siqi boo achi siqi ammati yalla ol kai achi siqi amma foloo ol fuudh eenyu wantichuma ol fuudh hidhimee gaara natti mudhiitti dhadhume maal sodaatu middi no fari yalla ol kaasi katama firra surree gadi buti surree xiqqoosi faantiin qabdu ati silaansa gadi buti sodaatu miti foloo godhaani warra sira jirtan yalla surree xiqqoo gadi buti surree gadi buti koppiliingii godhaa koppiliingii guddaa achi gori surree xiqqoosi gadi buti kottu asumatti buttu maal sodaatti in sodaatin ofiin boontu wallaa in sodaatin waa tokko gadi buti sodaatiniiti gadi buti yalla gadi buti xiqqoosi maal uffatteerta jalaan faantii qabdasaa faantii egaa akkuma asirratti argitan maaltu godha biroo dubartiin akkas of salphifturra geenye jirra jechaadha waan hedduu tokko nama jibbisiisudha jechaadha ergaa sababii dubartoota akkasiitiin egaa dubartoonni warri gaariin arrafamu jechaadha alaan hedduun egaa akkasitti tiktook irratti fooloo funaannachuuf jecha maraattee jirti jechaadha gara biraatiin immoo Adoonaay ambaasaandar irreechaa ta'e jechuudhaan oduun kaleessa jalqabame hedduu tokko ho'aa jira mee maaliif kan jedhu maalirraa eegalame kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. አዶናይን በጣም ነው የምወደው። በእናንተ ስም ህዝቦቼ፣ ወዳጆቼ፣ እንደኔ ጭኩኖች አዮ ሰንጌታ ኮንሰርት ደሞ መነታዚያ ደምቴቲ ማሊ ጥቄኝ ሀገነገ አቲ አርቲስቲ ሰበ ጉዳ ከና ታቴ በከነምኒ ቶኮ ነማገዝ ገውኬ ሳፋን ኦሮሞ ህንቤክኔ መድረክ ረዳበቴ ጅርቱ ጊዜጀቱ ነሚ ቶኮ ጅረ ነመ ጀዱን ጅሩ artistiin tokko gise saba tokko keessaa bahee waan xiqqeenyaa yookiin immoo bakka isaan mallee argamu ofii isaatii qofa osoo hin ta'in saba san qabateeti fuuldura namoota waan jiruuf maqaa saba sanii qabateeti kan inni achi sanitti argamu kanaafuu bakka isin mallee dhaabbatanii nullee of jala nu saalfachiiftan anama mooraal ittiin siqee guun qabu garuu waan natti dhagaame paablikii dubbachuu qaba yoo akkanaa sibira jiraadhee yookiin maalii gorsa maalii osoo hin taane hin ta'u bakka inti osoo amma afaan nama beeku ta'e jirtuu namni jedhu mana taasisaa fakkaata namni tokko jirra namni siin jedhan jiru amma akka caaluufaa yookiin bakka oromoo biratti asoo amma jirtuu jette maadireekiin guutuu jirra meelaa las bira jirra jirtu ijoollee raayyaa jirtu raayyaa raayituu jirtu maaliif saawwanni kun asirratti hin sardaminaa baay'ee oromoon hin sardaminaa maaliif dhaggeeffadha. Adoonaay ambaasaadara hirreecha ta'ee jedhamee ololli deemaa jira. Ani immoo qabatamaan keessa seenee abbootii gadaa gaafachuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo biraan qabatamaan biraan ga'uun qabeedee asitti argameera. Garuu sagantaa kana nama dhuunfatti taffeera. Namni dhuunfaa kana seenaa isaa waan qoradhu mootii Morodaa jedhama. Mootii Morodaan kun tanaan dura seenaa bareedaa tokko qaba. Seenaa guddaa tokko qaba naa jedha. Seenaa sunis lammiif ammas immoo abbootii gadaa kana simachuudhaan na eebbisaa jedhee korma qopheessee mana dhuunfatti yaame. Mana dhuunfatti egaa yaame booda xiqqoo turee keessummaan qaba jedhee Adoonaay nama jedhu tiktookara bakkee sanitti yaame dirriba naa uffisaa jedheeni abbootiin gadaa immoo lakkinu dirribaan uffisnu dirriba uffanna malee mana namaatti dirribaan uffisnu didanii waan jedhu nagee isa abbuma gadaa geeturraa hin dhageenya. Kanaafuu mootii Morodaa kana mee faaraan qoradhaa mootii kanaan dhufte mootii Morodaa
ani sarreen beeku namoonni baay'een kana haasa'anii walitti deebina ammas simbira ga'utti interbii abbootii gadaa ammas simbiraan ga'utti na eegaa shimeen dhufa tura dhufnaan nama fura keessa seennamee walumaan ነው galma abbaa gadaa seenaa jirra አዶናይ የኢሬቻ አምባሳደር አልሆነም። ጉዳዩ ምን መሰላችሁ? በአፋን ኦሮሞ ነው የሚቀጥለው ሚኮስ ጉዳዩ የውስጥ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ማስተርጎም ትችላላችሁ። አገርተኒቱ ሰገንታ ደርብ ረተ አምባሳደር ኢሬቻ ታያን አዶናይ ጀደም ረተ ዳበታ አስረት መጣንስ ከነቱ ዋን ከነ ጎዴ አባራ በትቻ ባየን ጌሰን ቤክ ተለያዳ አንስ ዱንፋዳም ነምቤካ ዱራንዱሴ ኢሬቺ ከነመ ዱንፋ ሚቲ ፒኤልሲ ሚቲ yookaan immoo marqaati fallaanaa itti geeffattee keessaa budduqfattu miti jechuudha. Siigalee waan uummata miiliyoona 70 ol bakka bu'uudha akka addunyaatti illee kan beekamudha. Irreechi matuma isaatu ambaasaadara Oromooti waan ta'eef waan goonu waan dubbannu sirriitti beekuun barbaachisaadha. Dhaabbata ofii biizinasa ofiitiif ambaasaadara nama godhachuu wama jirudha. Ibsaa abbootii gadaa dhaggeeffadhaa. Nama dhuunfaa maaliif nu barbaaddeen affirraa akka sirna Oromootti mana naa eebbistu. Gaafa mana kan nama kana dhaqnu nuyi waan marii tokkos gaggeessine hin qabnu. Waraabbii miidiyaalee kan waraabne jechaanii turre. Jechaanii turre. Qotatanii waraaban jechaadha. Wanni Oromoo akkanatti sirna isaatii dammaquu baay'ee tokko ani natti dhagahame nan gammade. Akkanatti uummanni Oromoo sirna ofiitii dammaquun akkanatti sirna ofiitii dubbatuun waan guddaadha. Waan guddaadha. Dhugaa qabdu uummanni Oromoo dhugaa qabdu. Garuu dubbisanii miti. Sanii moti kuni warra alseerummaa hojjetetu kana godhe malee gocha abbaa gadaa tuulamaatii moti gocha hayyuu tuulamaatii moti jechuudha. Egaa abbootiin gadaa haala kanaan egaa waan darbe sana akkasitti nu kaasanii jiru. Namoonni immoo jechuudha erbe raastonni jechuudha itti raaftaniiti maaloo taatanii jettanii erbee keessa raastanu. Indee ijoolleen Oromoo qaqqaaliin baay'ee jiru bara. Isin Ingiliffaan beektanu isin afaaniin nama hubachiisuu hin dandeessanu jettu. Isinoo akkasitti ijoollee Oromoo gadi qabdu raachuudhaa walii waa'ee irreechaa dubbata amma Adoonay warri immoo waan kana mormaa turtan wanti kun sirrii miti jechuudha. Egaa akkuma asirratti argitan jechaadha gabaabinumaan kana fakkaata jechuudha. Asirratti maaltu natti tolee ijoollee dhumti Oromoo akkas waan tokko tokko irratti komii kaasuun iyyuu iddoo tokko natti tole jedhan abbaan gadaa iyyuu anis akkuma sana iddoo tokko natti toleera gara biraatiin immoo raacheedhaan waan tokko tokko jedhamaa ture. Raacheen nama akkas itti kaa'amu miti. Baay'ee warri ka'anii afaaniin akkas dubbatan jechaadha. Warra callisee osoo hin baratiin dubbatudha jechaadha. Abbaa fiitan fiddanii bullukkoo uffisuu hin dandeettan. Gaabii uffisuu hin dandeettan. Mirga keessan anaaf garuu waan fedhe haa ta'u wallaalaa beekaa wanuma fedhe haa ta'u anaaf ambaasaadara kiyya sanyii tiyya. Akka daayimandii Finfinnee san keessaa iftu tiriidantii ta garmaamtu ta Oromummaan isii irraa ifu magaala lookoo Amboo nuulaatti sanyii matiyya tana leellisaani ambaasaadara kiyya kana liqimsi haadha raawoo waan fedhellee haa ta'u haga addunyaa kanarra jiru ansarii tiyya malee orma leellisaan beetee sanyii tiyya malee shantamee mitaan habiibii kiyyaan dhugaa rabbii waan fedhe haa ta'u foon keellee haa nyaatu sillee haa ajjiisu namu keetu siif dawaadha immoo bufaa bofuma kanaafuu liqimsi ijoollee Oromoo hedduu qabna. Ijoolleen akka raachees hedduun tokko osoo nu babahanii gaariidhaan jedha. Anyway viidiyoon irraaf qabadhee fi kana fakkaata. Isin tolee isin bohaartee isin gammachiisa jedhee tayyaadha. Haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show nagaan naaf tura. Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Isinin jaaladha. Isinin kabajaa. Bye bye.